Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Beekuu Miidiyaa. Nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isin haa qabu jecha oduulee gaggabaaboo fi haaraa guyyaa har'aa sadi kan biyya keessaa fi alaa qabannee isinii dhufnee jirra. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa, viidiyoo kanallee like gochuun hanga dhumaatti nu waliin tura. Jalqaba irratti mata dureewwan oduu keenyarraa kanneen armaan gadiiti. Naannoon Tigraay waraana waggaa sadiitu irraa osoo hin bayyanatin yaaddoon waraanni haaraa ka'uu mala jedhu cimaa jira. Somaalilaand Ameerikaan dachee ishee keessatti albuuda akka baaftuu fi buufata waraanaa akka ijaartu akka eeyyamtu beeksiste. Hidhataan qe'ee pirezidaantii Doonaald Tiraamp Filooriidaatti argamu kan eegumsa cimaa qabu Mar-a-Laagoo jedhamu seene itti dhukaafamuun ajjeefamuu tajaajilli tikaa USA ibse. Amma kallattumaan gara ibsa oduutti ceena. Jalqaba irratti oduu biyya keessaatiin eegala. Naannoo Tigraay keessatti waraana waggaa sadiitu irraa osoo hin bayyanatin yaaddoon walitti bu'iinsi haaraa ka'uu mala jedhu hawaasa biratti bal'inaan mul'achaa jira. Gama naannoo Amaaraan daangessutti walitti bu'iinsi torbaan lama dura mudate dhaabbatus ammallee hawaasni naannichaa yaaddoo nageenyaa guddaa keessa akka jiru maddeen ibsu. Dhiyoo mallee jaarmiyaan idil addunyaa Crisis Group jedhamu muddamni mootummaa federaalaa Itoophiyaa naannoo Tigraay fi Eertiraa gidduutti hammaate waggaa sadi booda gaanfa Afrikaa gara waraana balaafamaatti deebisuu mala jechuun akeekkachiiseera. Sodaa waraana haaraa kanaan wal qabatee hojjettoonni dhaabbilee gargaarsa idil addunyaa tokko yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e Maqalee gadi dhiisanii gara Finfinnee deebi'aa akka jiran ibsameera. Haalli kunis hojii gargaarsa namoomaa naannichaa irratti gufuu uumaa jiraachuun himameera. Haaluma kanaan wal qabatee miidiyaalee hawaasummaa irratti ololli waraanni Eertiraa Tigraay seeneera jedhu babal'atus maddoonni amanamoon ijaan argan dhimma kana hin mirkaneessine. Gama biraatiin yaaddoon nageenyaa kun kallattiin diinagdee naannichaa irratti dhiibbaa uumuun meeshaalee bu'uuraa irratti daballiin gatii mul'ateera. Akka fakkeenyaatti gatiin zayitii liitira 5 birrii 2,000 irraa gara 2,200tti ol ka'uun jiraattota dararaa jira. Rakkoo kana caalaatti kan hammeesse ammoo hanqina maallaqaa baankiiwwan keessatti mudateedha. Jiraattonni maallaqa isaanii baankii keessaa baafachuuf dhibamaniiru. Akkasumas maashinoonni ATM baay'een tajaajilaan ala ta'uun gabaasameera. Mootummaan naannoo Tigraay gama isaatiin odeeffannoo raayyaan ittisa biyyaa gara naannichaa akka seenu ajajni kennameera jedhu guutumatti soba jechuun haaleera. Hoogganaan bulchiinsa yeroo Leetanaal Jeneraal Taaddasee Waradaa maxxansaaleen miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'an kun doongorsaa jechuun ibsaniiru. Ta'us gama mootummaa federaalaatiin hanga ammaatti dhimma kanaan wal qabate ibsi kenname hin jiru. Oduu birootiin immoo bulchiinsi Somaalilaand beekamtii biyyummaa idil addunyaa argachuuf jecha dachee ishee keessatti Ameerikaan buufata waraanaa akka ijaartuu fi albuuda akka baaftu eeyyamuuf qophii ta'uu ishee beeksiste. Tarkaanfiin kun kan dhufe erga Israa'el yeroo jalqabaaf Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kenniteen booda biyyoonni dhiyaa kaanis faana Israa'el akka hordofanii fi beekamtii akka kennaniif dhiibbaa gochuuf akka ta'e hubatameera. Ministeerri Somaalilaand Hadaar Hussein Abdii AFP'tti akka dubbatanitti mootummaan isaanii Ameerikaan albuuda dachee naannichaa keessa jiru akka baaftuuf eeyyama addaa kennuuf qophiidha. Ministeerichi itti dabaluunis buufata waraanaa ijaarrachuuf balballi keenya banaadha jechuun fedhii Somaalilaandiin Ameerikaaf qabdu ifa godhaniiru. Hanga yoonaa Ameerikaan beekamtii kennuuf murteerra kan hin gahin yoo ta'u aangoonni mootummaa Ameerikaa keessa jiran tokko beekamtiin kun akka kennamuuf dhiibbaa gochaa akka jiran gabaafameera. Somaalilaand albuudota addunyaa irratti akkaan barbaadaman kanneen akka liitiyeemii fi koltaniin badhaadhuu ishee aangoonni biyyattii ni dubbatu. Albuuda kana malees bakki buufata waraanaa Somaalilaand hidhattoota Huutii kan Yaman keessaa kanaan walitti dhiyeenya qabaachuun isaa Ameerikaa fi Israa'eliif faayidaa waraanaa fi odeeffannoo tikaa guddaa qaba jedhamee amanama. Pirezidaantiin Somaalilaand Abdirrahmaan Mohammad Abdullaahis Israa'el albuuda baasuu irratti akka hirmaattu fedhii qabaachuu isaanii kanaan dura dubbatanii turan. Beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite kanaan wal qabate pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad dheekkamuu isaanii ibsuun waliigaltichi birmadummaa Somaaliyaa kan sarbudha jechuun himatanii jiru. Karaa biraatiin gamtaan Afrikaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mormii dhiyeessanis biyyoonni ollaa kanneen akka Itoophiyaa fi Keeniyaa hanga ammaatti dhimma kanarratti ejjannoo ifa ta'e hin ibsine. Akka waliigalaatti Somaalilaand qabeenya uumamaa fi iddoo istiraateejii ishee humnoota dhiyaatti gurguruun balbala beekamtii biyyummaa banachuuf carraaqqii cimaa gochaa jirti. Oduu keenya dhumaatiin immoo shakkamaan meeshaa waraanaa qabatee mooraa Tiraamp seene ajjeefame. Tajaajilli tikaa Ameerikaa yookaan Secret Service akka beeksetti shakkamaan meeshaa waraanaa fi boba'aa qabatee mooraa pirezidaantii Doonaald Tiraamp kan Filooriidaatti argamu humnaan seene rukutamee ajjeefameera. Taateen kun dilbata ganama wayita mudatu pirezidaantiin Doonaald Tiraamp Waashingtan keessa kan turan yoo ta'u mooraa eegumsi cimaan irratti taasifamu Mar-a-Laagoo keessa hin turre. Namni ajjeefame kun Austin T. Martin kan jedhamuu fi kaaba Kaarolaayinii irraa akka dhufe miidiyaan CBS gabaaseera. Maatiin isaa namni kun dilbata barii dhabamuusaa poolisitti gabaasanii akka turan humni nageenyaa bulchiinsa Moor beeksiseera. Akka ibsa dubbi himaan tajaajila tikaa Antooniyoo Guugiliyaamii kennanitti ejentoonni tikaa
wayita namni kun seeraan ala gara mooraa eegumsa cimaa qabu kanatti seenu arganitti battalatti tarkaanfii irratti fudhataniiru. Qondaalli nageenyaa bulchiinsa Palm Beach Rick Bradshaw akka jedhanitti shakkamaan kun ajaja poolisii fudhachuu didee meeshaa waraanaa fi boba'aa qabate qopheessuuf wayita yaalutti itti dhukaafamee ajjeefame. Taateen kun erga mudatee booda Daareektarii tajaajila tikaa USA Siyaan Kaaraan gara Filooridaatti imaluun eegumsi mooraa Mar-a-Laagoo caalatti akka cimu kallattii kaa'aniiru. Mooraan kun keessoo isaa qondaalota tajaajila tikaatiin kan eegamu yoo ta'u, alaan ammoo poolisoota naannootiin eegumsa akkaan cimaa ta'etu irratti taasifama. Yeroo ammaa kana FBI'n dhimma kana irratti qorannoo bal'aa eegaleera. Taateen kunis nageenya hooggantoota biyyattii irratti yaaddoo dabalataa uumeera. Oduun keenyarraaf qabnu kana fakkaata. Chaanaalii kana hanga ammaatti subscribe yoon goone subscribe godhaa. Viidiyoo kanallee like gochuu keessan hin dagatina. Yaada keessanillee koomentii keessatti barreessaa. Hanga birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.